Mee viidiyoo kana ilaallee walitti haa deebinu. Mallaqni miiliyoona 7 miiliyoona 8 akkuma isin jedhe argameetiin jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eid Mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessa biyya bakki kan jirtan hundi keessa bakka ayyaana kana keessanii namni viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundi keessan adaraa rabbii maqaa rabbiitiin isin kadhadhaa koppiliikiidhaaf sheer gochuudhaan namoota hundumaa biraa akkasiin qaqqabsiistanii barbaada. Viidiyoon armaan olitti argitan kuni obboleessi keenya Haayidee Abdii Bilisummaa miira gammachuu keessa galuudhaan odeeffannoo dogoggoraa isaaf kenname irra dhaabbatee poostii kan godhe. Poostii obboleessi keenya kun godhe hammina kan of keessaa qabu yookaan immoo jal'inaaf hanqina kan of keessaa qabu osoo hin taane odeeffannoo fudhateen fayyuu obboleessa keenya Abdiitiif yookaan gargaarsa obboleessa keenya Abdiif godhamee gammachuu itti dhaga'amu ibsachuudhaaf kan godhedha malee shiraaf yookaan hamminaaf kan godhamne akka hin taane akkasii hubattanii barbaada. Egaa odeeffannoon obboleessi keenya Haayideeriif kenname odeeffannoon dogoggoraa sun obboleessi keenya gaafa inni nama wajjiniin haasa'uu gargaarsi Abdiidhaaf godhame meeqadha jedhee gaafa gaafatutti miliyoona 7 hamma miliyoona 8tti jechuudhaan odeeffannoo dogoggoraa kennanii fi turan. Innis miiruma kanaan gammachuurraan kan ka'e poostii godhe. Haa ta'uyyuu malee wareegame hedduudha. Maallaqni hanga ammaatti akkaawuntii Abdiirra gale garuu guyyaa guyyaatti hordofaa waan jiruuf walumaa galatti garuu wareegame yookaan waadaan galame miliyoona 7 hamma 8 ture. Inni kuniyyuu waadaa yookaan immoo wareegamedha jechuudha. Hanga ammaatti garuu maallaqni akkaawuntii Abdiirra gale maallaqa baay'ee gadi bu'aa yookaan xiqqaa ta'edha. Yaachisuuf illee kan hin dandeenye jechuudha. Isa kanaaf uummanni kana hubattanii deeggarsaaf tumsaa dandeessanii akka obboleessa keenya bira dhaabbattan gamanumaan kabajaan isin gaafannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra jaartii rasuula rabbii wajjin awwaalaa jettee dhaabbattee achi fidanii achitti awwaalanii dubartoonni rasuula rabbii bakkuma takkatti awwaalaman jechuudha. Qabriin isaanii wal biraa ilma isaanii Ibraahim illee achi awwaalame. Ulamaa ummata Muhammad keessaa ka sahaabaa hin dhaqqabin ka carraa qabrii sahaabaa biraan awwaalamu argate keessaa tokko Imaamu Maalik qabrii ilma Nabi Muhammad Ibraahim ka jedhamu biratti awwaalame. Qabrii isa wayita geenyu du'aa'ii wayita qabrii ziyaaran jedhan isima jinna qabrii du'aa'ii addaan qabdu achi booda shuhadaa warra Uhudiin jiru sahaabota 70 jira Uhudiin. Sahaabota Hamzaan muqaddima jalqaba isaati sayyidu shuhadaa dura ta'a shahiidii yaa qiyaamaa. Sadarkaa kana rabbi kenneef Hamzaadha. Achi jira achirraa bakka Kandaq jedhamu bakka waraanni guddaan itti gaggeeffamedha inaa. Kanaaf lafti kun lafa seenaati. Akka ulamaa'ni lafa ka'anitti iddoon seenaa qofa irraa qoratan 200tu jira Madiinaa keessa bakka 200 jechuudha. Hundaan dhaqqabnu keessaa bakkuma 4 yoo dha'e gahaadha. Ijumaanuu laaluu Madiinaa rasuula rabbi hin mi'oofti hin bareeddi lafti isii gaarri isiin bareeda. Nabi Muhammadtu keessa bahee Nabi Muhammadtu keessa jiraatee hafuura isiitti hargananii qilleensi Madiinaa hafuura rasuula rabbiiti waliin makamee gadaasan jechuudha. Sahaabaa rasuula rabbiitu keessa jiraate asirraa waraanni gurguddaan uummata islaamaatiif faayidaa guddaa guyyaa qiyaamaa fi asirraa bobba'ee sahaabaa fi ulamaa'ni gurguddaan asirraa bayanii hadiifni rasuula rabbii harki guddaan asitti gaggeeffamee ahkaamni shari'aa qura'aanni harki guddaan asitti buufamee aayawwan qura'aanaa suuraawwan gurguddaan Madiinatti buufamanii dhumanii samiirraa jechuudha waggaa 10 rasuula rabbii as ta'an akirallee akkuma gaafa rasuulli Makkaan dhaqanii erga isaan osoo umrarra jiran gaara Safaa gubbaa dhaabatanii isaanii du'aa'ii kadhatanii ijoolleen ansaaraa warri Madiinaa Nabi Muhammadin biraan duubaan garsiqanii rasuula haasayan waa'ee rasuula. Amma Muhammad biyyatti galee maatii isaa keessa dhufe yookaan asumatti hafee Madiinaa dukkanoitii jette ijoolleen ansaaraa ijoollee Madiinaa jennaan rasuula rabbii dhaga'anii du'aa'ii geessanii dhufanii maal jedhaa jirta jedhe. ومان جن يا رسول ربي جنة ربي تنهي ما نهي تني يا رسول أكرم أكان جنة أما بيجي جيسه بيجت كذي ديبته وين مدينة ندوك نقطة سودان جنة أنا محمد يا رسول جرون في هذا هفتل إسم كيس قافة الدنيا رادب رولي عن إسم كيس أول يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا رسول كاس جناني يقول لي وري أنصارا قوتون أشجع قلني بوها أشبود النبي محمد يفتني قرب مدينة قلني كنافو نفتم إسن الكاجر تنكون ذي لفسيناتي أشوان كراج إسن الكي تنكون
dhakaa gurguddaa biyya Madiinaa manneen Madiinaa dhakaa kanarraa ijaarama. Ashawaa kana bitaa mirga keessatti ilaala biyyee kana. Biyyeen manni warra Madiinaa guutuu dhakaa kanarraa ijaarama. Madiinaa manni isii wanti turuuf biyyee irraan ijaaramu. Mukarraan ijaaramu. Dhakaa akkanaatiin waan ijaaramuu fi manni Madiinaa hagarraa manneen sahaabaa kan hafantu jira. Mana sahaabaa. Iddoo sanirra dabarree isin garsiifnaa mana sahaabaa kan hagarraan diigame sahaabaan keessa galan manni Xalhaa hagarraan jira. Manni سعد النبي وقاص وادي العقيق لقى وادي العقيق لقى جدا وجهه يا محمد صل في هذا الوادي المبارك ملائكة النبي محمد جدي لقى بركات أبو كان كيس الصلاة لقين يسيل لي بركات أبو قارين يسيل بركات أبو قارين قل قدك أبدي نعم يو أجر ربنا نجاه نجيس لفسنتي إدو سنتي إدو تاريخا لفسينا سندا وجيفنا ربنا كي ينور حجالته إدو كان ربي تسفيده إلى إنه ربيتي ربي أبا فدي فدا ملكني نمن فيدو فيزا نمن فيدو تكيتين طيارة نمن فيدو أبوتيك أبينيا هدو كندك التاني دفتن ورا بريك أبو هدو كما تام بيد التاني دفتن بري ميتي كاسي سنفيدي ربي سنفيدي ربي سنفيلتي ربي تسي أفيرتي أفير ربي ربي نم أفيرتي ما لينا فكنا نمن دابو أصل دابي مو ربي نو سلبسو ما كنا نفيدي مو ربي نو تكيسو أصل فيدي إيجاجدي نمو من الكوفنا رسول ربي جعلني أرضي تنقفني من لقى قداسا بافتني لفاتي في دبي ميقا وأم ميقا صوشني تهنقاتو أصوف كيسا قدي أبسطا أرضي كان دفتنيمي ملك ربي سنحقلش وأيو أسيقال تندكار قدي بيكا جتري سنين تلما من رب ولي سنحقلش كأنتي سنتبلت تكبيني كيسا كتبت فيان كيسا شبركة ربي سمي حقاسس حنكينات جيرينا كيسا سمودة كنت ربي سمي حقيقس قولا برمضان هر برنا مكة قولا بدنكنا فتنة هند ربي سمي حقولا فتنة هند ربي سمي حقولا يوم كان كي جاب كيسا اللي قلبي ورا جهنم كيسا جراتي رب جرا حقي جنة ربي محمد كرانا بمحمد فهم باني ربنا محمد ندنم باسي سنة إسانيت ندنم باسي كافة دنيا الرادين اللي سنة إسانيت رب ندنم باسي كافة كانوا اللي نبي محمد يقول ربنا محمد يوجه الحقاس حودي إساني لقى بإني آوى بريدة سنغى ربنا الحقاس شوف كيسا مرة الآباء نبي محمد جلت بياك يا ماك ورب سنحقاس الآباء قد جنت باتي لرسول ربي بياك يا ماك كل بني آدم تحته من آدم ومن دونه آدمي في نمني آدم دو في هندي سأل باكية جل هريرج أنا بس جلت نمني ملكه ولا محمد قفت أماني رب سنة إساني في الدنيا نبرج آخرت من فكسني سنة إساني ربنا حباسو لقى إساني هودي سنة إساني تقويا آخر الدنيا تنقبها يا أجل ربنا حباسو كافة الدنيا رادين من ربنا محمد يوجه حكاسو أجاب رحمن ربي إساني راح جراته صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتهما جزاكم الله خيرا نواسا كينيا وري إيسا ديمارتني إيسا رادبة مارا جاتشاتورتني مكرا مدينة ديمو جرا نما هدونا تاني نما كرجا تماتي وان أستاذ أنا باباك إن دوفو نديمو جرا بايك سينا بايك بثني جراني أشرتي وانت تكو قراج كون دقا قوبتا قراج مسيني مولا تكون رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما ربين دنيا في جرو في دعاني سسان كبجي جودا كديني يرو إسان جروس إسان أرغتو إندندن يرو إسان إجرس أرغتو إندندن أسرت كسا جايبا وإسني كاسو برباد وآي دران إسان أكاتا رب إسان من غنا ملتو تك تاك ساني ردر بادا إن شاء الله هذا أستاذو توجين جرو aga karaa kana imallu seenaa lafatanaa hundaga akkuma dhageeffataa turtanitti galatooma nufaana taatanii daawwannaa keessaniin lafti tun lafa namni hunduu ta'u lafa seenaan nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam irraa qara'amu lafa tanarra adda faana takka tarkaanfattuu seenatu irraa qara'ama lafa dachii gubaa dachii dhagaa dachii gaarreeniin guutamte ofii seenaan irraa qara'amu irra caaltuu dachii duniyaa tanarra jirtuuti biyyi tuni
biyya seenaa qabdu irra caalaa namaattu dachii tana keessaan bahe dachii tana keessatti dachii tanarraa islaamummaa raabsaa ture. Nabi Muhammad isaantu caalaa dachii tanallee rabbiin caaltuu taasise. Kanaaf galatooma inshallah dhufaana ta'a. Kun amma karaa Makkarraa gara Madiinaa deemuudha. Gaara gurraachi kun dhagaa gubataadhaan uffifamee jira. Dachiin kun hundi gubaadha. Nama gubaa yoo keessa ejjatan keessa deemuun in ulfaata lukaan. Isaan gaafasan sallallahu alaihi wasallam lukaan karaa kana imalan. Makkarraa gara Madiinaa guyyaa 8 lukaan deemanii kiiloomeetira gana fagaatu islaamummaadhaan Madiinatti baqatan. Lubbuu fi baasuuf osoo hin taane gaafa Qureeshiin Makkatti isaan rakkistee Abaabakrii fudhatanii halkan badaa kararraa goraa akkuma reebisanii himanetti islaamummaadhaan baqatanii Madiinaa galan. Lubbuu fi baasuuf miti gaafasan. Islaamummaa tana karaa dhaabataaf islaamummaa tanatu addunyaa gahuu dhabaaf ergaa isaan deemaniintu ergaa guddoo ergaa amaanaa rabbiin itti kenne hawaasaan gahi jedhee erga rabbi itti kenne amaanaa san dirqama geessuu qaban waan taateef badaanii turan karaa kana badaniini Madiinaan galanii achirraa islaamummaan facaatee addunyaa geette. Kanaaf jazaakumullahu khairan biyya tanallee nama dhufee arguu nama dirqamootaaf hajjiif akkasuma umraafillee dhufee biyya tan argu rabbi sinaasaa isu warra as dhufu hawwitan haadha abbaa keessa warra as dhaabu hawwitan dhaabbanni Muzdalifaa fi akkasuma biiftuudha kasiin dhufne jechuudha. Hawaasni namni jaatamaa kun dhaabbata Muzdalifaa Ustaaz Ibsaa wajji warra dhufanii kun ammoo warra biiftuu wajji dhufanii jechuun Sultaan Alkhayri fa'aa warra fidanii. Kanaaf baasa tokko walitti qabamnee akkasitti haadha abbaa keenya manguddoo ka deemuu hin dandeenye ka dadhabbii qaban fuuneetiin akkanatti isaan kaddamu jirra. Kanaaf jazaakumullahu khairan haadha abbaa keessan namni akkasuma erguu dandeessan dubbistanii gaafatanii erguu dandeessan yeroo biraallee akkanatti ilaal haadha abbaa gurraan gammalee makana nagarree lafa dhaalanii oseetti aneem hundi isaanii akkasi namni kenna rasuula jaalataa sallallahu alaihi wasallam rasuul jaalata rasuula nama jaalacha mee mallattoo hin agarsiisaadha qophiin godhaadha inshallah akkasuma ustaaza wajjin taatanii ustaazina waan Kami alto. Doai nungguda please. Inshallah doai jecha turtani. Murada ke sarabbi hagut. Wani sin rabbi rabdi qabda rabbi raeg gattan hunda rabbi debi atatama isini hagut. Ramadan ni gege sene kun Ramadan milki rena jijjarama kenna rabbi no hagut. Warakko taate hunda. Rifu ini kadrilla. Subhanallah dachi daga subhanallah. Akka gafa Nabi Muhammad karang nabani sallallahu alaihi wasallam injijiram ne kasuma jirti. Dachi nun hundi si kasuma jirti. Akka gafa Rabbi uumeti jirti gara subhanallah. Dachi akka nagara qabdu injir wallahi bi alafa kana subhanallah. Warra murade defatan murade kesan numbe no Rabbi kesan tu bega murade kesan Rabbi sini agut murade kesan Rabbi agut wani sin Rabbi rabba Rabbi rabdi kabdan ol debisa ustazat sini kenne ustaz doai sini agut aniti kopilin kiti kokoda nama dibba furit ol debisa ustazat sini kenne hono mobile ol debisa Itti sini kan nanti ol dewi doa isi dapat nama sabdo makan ol gut ada pak war induk batani war kubbar jirtan cofu cofu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan nama ayat di bawah ul bisa tan ustaz sini kan. Allah. Video ai sini ada. Nama saddam aku fotografer.
صدم سديد دها هذا الجل أكرب بالله مجلس إن شاء الله. مدينة بيا رسولا من عند مكرنديرا خلاص ولد أمنا ولد ديبي نيروبي را Kopilinki garuu godhartan namni garuu irra taajira inuma ittiin kennine yoo isin 400 ol hin deebise galatooma baarakallahu fiikum hir'isuu malee da'uun hin jiru. ماشي نشيدان غتي جنون مس فسلك سجل بعيد كم قرن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مع الله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء مرحبا يا خير داء. نشيدان توني قصة وهي سني مهرتي ترى قصة وهي أستاذ إبسان كاسنة بتي قصة جايبة وهي عادتي بعد 6 سنين نشيدات أنا هي كايسة سنيكو nuhika kamera nibraram ni kume era nibraram ne sirrti eko ka bada sarkatu to takkan balle singu to goto sirri nama karai ko ha nama karai bit namnin karayin albatani be karam jabe albatani be jabe ka akasi me tira me namni ku talal badru alayna hana namni sirrti ore eko bada sa ka karam ustaz bada sa kenna fi nama karai bit نمني أن إنكار عليه وفي قالوا إني كلام نجد ما نوي فالمتى عيش فالمتى ما هي قلت ما وين فالمتى فالمتى أمت قلت هيك بيك قلت ايش عاجزة قلت عزيم ايش نمني برا قلت ايش نمني برا كبا سرين على البدو علينا عسي جدو كان انا قلت Davis mati tandur Paful Nand Davis come in it's a Davis selamat Davis Davis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن شاء الله يوم تقول لكم شيطان الرأي Garaja batam malen tahu. طلع البدر علينا جتان غوبني نوبه جتان نرتي وكن من ثنيات الوداع سنية الوداع يجوم بكا قال سنية الوداع بكا هبا بكا مدينة تقباني بكا مجلسنا بكا سنية الوداع أجرنا نتقبوه جنا سنية الوداع بكا جنا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا قالتا قلتون رضيف قالتا يفتون درقم نرت يجرى ما دعا لله داع ربي ردي وانه الفاتن جرم جسنا قس وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت شرفت المدينة يجان تفتي مدينة 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 كبجة تنوغوتي على شرفت المدينة مدينة كبجة تنوغوتي مدينة نفتي
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يجام بقى نجاهن لفته يا خير داع يا نما خيري نما دينتي نما مجد داعي يجون نما وامو يوكي غير دينتي نما وامو يجارا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا بخير الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع قالتهم يا تسقلتهم يا لي بريدة يا لي قاري بديجرا غير دي بيسني إبسو بربادا نشيدان تن يوكان طلع البدر كجرم كن رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف إسان هجرة باني مدينة قهن أمني هوي قداران إيقا تراني يرو إسان بكا مدينة قدباني سنية الوداع سنقان نشيداتنا جيتشا كان جرادين أكسي سيباتن جيتشو دوان إسان التنسيمتا مال جدا طلع البدر علينا بدر يجون أكو مدرتو بلسي كينا جرسان قوبان يجون قوباني نوبه جدن قوبان يجون رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا قوباناتي فكيسان أكا قوباني إفسانتي كيف جدّو رسول كينا كسمتي ربين فول إساني وعند إساني إسان بريد سيوان جروف قوبانة نوبه أكا قوباني يرون وعند إفسانتي وأنه ملاتو سانتي كأكسي نو بهجرة نور فجرة يجوا طلع البدر علينا قوبني نورتي بهجرة نور فجرة يجوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع بكجرة مرة وجب الشكر علينا ربي انقلت فتون نورتي دركمة هجرة وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ومن كرى ربي نموام نبي اتبانا ججوا نمني كرى ربي ومهاج إسان كرى ربي اتوامن انكتا حاجس نرتي ربي شكرون ربي انقلت فتوك أبناء يجودا كربي النبي بريدا إساكنا نوفي مكة الرا نور في مدينة نوغل جراني جمجوا كسيتين سمجودا فكجران وجب الشكر علينا ما دار أيها المبعوث فينا يا نبيين كيست إرقم يا نبيين إرقم ججود أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع نور افتجر تا وان سر كيبلون وان سر جالنون سي وانا تنواجد تولي جنا سرا فرنا جچو جيت بالامر المطاع جيت شرفت المدينه مدينه نو افسيته جرتا مكين مدينه سبب اتي ست نو غلوتين نو افتي نو غمدي غمنه جرا جچو مدينه كبجي جرتا مدينه كبجمته جرت جچو وجب جيت شرفت المدينه مرحبا يا خير دا مرحبا سنجنا يا چالا نبكرا ربي تتنما يا موجرني كانت رسول ربي عليه الصلاة والسلام سمة نجتنا كبرى ديسي تقافسا أمة مسلمة ديسي تي هندي سا أمن ور مدينة يهودا إيرا تكتا قدان أركتني موكا قباباني أكستي سمة نجتنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قم جوسانيتي دوكما كما أستاذ بسان أكس دبتنسان مدينة نسان أستي قالودان bareeddee gammaddee madiinaan adda taate jechuudha amma harka baasaa rabbileen ni kennaayye sagaleen nagamu मैं आज से माल जरा मैं namatu ergamee jira namni ufafoo ergamee jira ka maal duraayyuu ambaasaadara isaaniittu achi jira mitiira awwalu safiirin fil islaam namni ambaasaadara ta'ee achitti ummata qopheessaa ummata gorsaa islaamummaa seensisaa ture ambaasaadara jira namni awwala achi deeme awwalu safiirin fil islaam Musaab ibn Umayr sahaabonni gariin duraa achi jiranii akka rasuulli duraa waliigaltee godhanii jiranii bar akkanaanii miti callisanii ka deeman warri madiinaa dhufaniin magaalaa katamaa hunda makka naannoo kana xaa'ifi hunda gaafatanii na qubsiisa
isin keessatti galaa jiranii hunda gaafatanii ennaan didanii warri Madiinaa sadarkaa darajaa kana argatanii dhufanii gaafa achiin dhufan bakka dhoysaatti Bay'atul Aqabaa bakka jedhamuttu jira waadaa galanii siitumsinaa diinii biyya keenya keessatti Madiinatti diinii barsiiftaa jedhanii akkasii waliigaltee saniin haala saniin waliigalamee waadaa saniin gara Madiinaa waan dhufaniif warri sahaabota warri achi dura islaama'ee jiru ka Makkaa irraa baqatee dura achi jirus ka islaama'ee jira jechuudha. Warroota kanatu beeka jechuudha haala saniin eegaa turan jechuudha. Amma qissaa amma duratti isiniin jedhe san isin himuu fi Ustaaz Ibsaa waa'ee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkamitti akka kabajan akka Madiinaan sababa isaan achi keessatti galuudhaan bareeddee toltee dhugamatti mi amma isin hundi keessanuu yooma asii Madiinamatti akkana gad jenne Madiinaa akka isiin adda raayihaan hafuurri isii yookaan qilleensi isii adda akka ta'e ammuma isinitti mul'atame hunduma keessanuu akka isiin adda taate subhaanallahi Rabbiin Madiinaa waan addaa kenneefi wacaa maalii wanni tokko sitti nagaamu akka waan namni keessa hin jirre ilaalu huduu alaal sababa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi isaa kabajamaa qaamni isaa ni achi keessa jiruuf jecha Rabbiin waan addaa kenneefi haga ammaallee subhaanallah namatti dhaga'ama jechuudha nama beeksisa. Kanaaf Rabbi akkas taasisee Rabbiin jiruu fi duniyaatti illee isaan kabajarraa ka'e warri kaafirtoota yeroo isaan jiranis ajjeesuudhaaf yaalii godhan haga isaan du'anis qaama qabriin biyyi nyaatu jechuu waan beekaniif fudhachuudhaaf warri kaafirtoota yaalii baay'ee godhame keessaa tokko isin dubbata. Yeroo tokko biyya fardiirraa nama ergamanii fuudhan jechuudha. Ergamanii dhufaniitiin Rasuula alayhi salaatu wassalaam akka hin beeknetti qaama isaanii fuudhanii akka baasanii fuudhanii gara biraa deemaniif jecha ergamanii dhokatanii dhufan. Namni lamaan kun akka beekamutti na jechuu akka ittiin beekamne jecha tooftaa baay'ee godhanii callisaniituma Madiinaa keessa jiraatan. Ima jiraatan. Qabeenya adda addaa qabatanii dhufanii uummata baakennaa guyyaa akkana godhan halkan ammoo lafa jalaan laal fagaatanii achi fagoo irraa qotuu jalqaban lafa deemanii bakka qabrii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam san gahuudhaaf deemanii qotanii udumaa jarri akkasi qotaa jiran namni tokkoyyuu hin beeku wanni tokkoyyuu namni waan kana quba qabu tokko hin jiru fagoo irraa qotaa dhufanii achi qaabii qabrii bira ga'anii qaama isaanii achi baasuudhaaf deeman. Achumaa barri kun bara mootummaa khaliifaa Usmaaniyyoota keessa yeroo Nuuraddiin Zankii mootii Nuuraddiin Zankii jedhamu jechuudha. Achumaa amma namni tokkoyyuu beekaan jiru jechuudha subhaanallahi qudraa rabbiitiin Rabbiin hambisuudhaaf isaan tiksuudhaaf والله يعصمك من الناس جري درا وادا غلي في متيره علم نما الراسيتيسا يرو جرتس يرو دوتس نمني توكو ستيغاو دندو ربي جري وادا غلي جرو جچا ارغسي يرو مكان رسول ربي عليه الصلاه والسلام ابجودان جچودا الربا كيسا موتيچا يرو سن مدينه بلچور عثمانيوتا كنتي ابجودان نموني اكنا وهي كمدينه دفن كنبيره دفني كامك يون نچوف جلن تجري لني ابجودان Rasuulli mooticha kanatti dubbatan jechuudha. Mootichi kun yeroo makana rifatee irribaa ka'ee waan kana yoo odeeffannoo godhu tokko namni waan kana beeku tokko hin jiru. Achuma Madiinaa guutuu keessa laal soqaa namoota lama akkana ka bifti isaanii akkana soqaati qabaa fidaanaan jedhee mootichi ajaje. Ergasii bakka jarri qubatan yoo ga'anii deemanii jara kana irra gayan. Jarri kun laal akka namni ittiin beekamneef jecha guyyaa ummata keessa oolaa halkan qotan lafa jala waan qotaniif eegasii booda barbaadanii namoota kanneen kan jarri qotanii barbaannaa bira gahuu kagaa qabanii eegasii yoo qaban adaa jarri ka biyya faranjii irraa Yahudaan ergitee qaama isaanii qaama nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam fuudhanii akka biyya garas fidaniif jecha